Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya bagaa nagaan nu eegan isiniin jecha arraan tana gama keessan deebi'eetiin jira. Akkuma gartee jechuudha isinillee beektan anillee beeku. Mootii nageenya kiyya isin bira haa ga'u kan bahaa fi kibbaa kan bahaa dhiyaa jirtan kan biyyoota adda addaa jirtan. Akkasuma gaa salaamtaan tiyya isin bira haa geessu isiniin jecha arraan tana wanni qabaddee isiniif dhufee maali jechuun kun isin hin oolu garuu isinirraa badeetan ture. Akkasuma waan gartee jechuudha wanneen isin dhaabateef Oromootiya akkuma beeytanii magee barbaadarra jira eegaan jechuudha magee barbaadarra bahee akkasuma mageellee hin arganne akkasitti inshaallah isinillee garuu du'aa'ii teessaniin akkasii warreen nu jajjabeessu jirtanillee baay'ee takka galatoomaadha anilleen akkuma beeytanii baay'ee takka mana keessaa illee jechuudha haati manaatii baay'ee takka mashaakila natti godhaa jirti kana wanni kun hin jiru magee nuti ati dhalaa fi maaf mana bitattee kan jiru yaada agartee naaf deessite akkuma isin illee agartanii namni isin jechuudha yaammattee waliin kana hunda jette Feeruzaa Daawutii ni beektanii akkasuma inshaallah rabbiin haa gargaaru rabbiin na bira haa jiraatuun isin ija Oromootiyaa akkasuma gaa du'aa'ii akka najajjabeessitanii isinin jaa inshaallah mageellee ni mul'ata rabbi wajjin awwanneen isinin jiru maali yoo kan jettan taate jechuudha waan hedduu takka itti himee narraa fudhatu diddee hallee mallee ni beeytanii akkasuma Feeruzaallee yaamtee ati kana hundaa'u ati kaddursanii miti qophiidhaan aan jette baay'ee takka jechuudha dhalaan gaawa yaada walii wal dhageessi dhalaan akka isin akkuma beeytanii hinaaffaanis isaan keessanii jira akkasitti garuu antiyyaa wakaniin antiyyaa jechuudha kana hunda wanni kun hundi waan natti dhufee anilleen jechuudha fudhatti naqabee na rakkisee anilleen san hunda jechuudha dubbadde akkuma isinillee agartan Oromootiyya silaanii fi gartee wanni kun hundi jiraatu baate namni tokko dhugaarraa yoo dhugaanni gallatte malee hin jettu jettiin Oromoon kanaafuu Oromootiyyaa an silaanii fi gartee dhalaa san kaniin ayyaamu taate kaniin anti yaa manatti yaamu kan taate yoonii fi gartee naaf dhalaan sun walitti dhiyeenya kan qabaannu taate an dhalaa waa manatti yaamu jechuudha akka nama tokkotti Feeruzaallee waan isin jettillee isinillee agartanii jirtanii yaada hedduun irratti kaasanii ani yoon dhalaa sanii walitti dhiyeenya qabaadhee yookaan wajjin wal quba qabaannu kan taate deemeetumaan bakka biraa dhaqa malee jechuudha waa manatti hin yaamu jechuudha kuni wooma isinis gartan wooma isaanillee arganii jechuudha andhaamsi xiyyaarra kana fakkaata ammoo isaan yoo waan fedhan kan ja'an taate an isaanirraa hin dhaga'u isaan waan isaanitti tolee waan isaanirraa fakkaate jechuu mirga qabanii kanaafuu an isaanii wajjin wal qixxaatuun yookaan isaanii wajjin waan isaan jaallaalee hedduu baay'ee takka garuu waa hedduutu natti dhagahame kana hundaa'u obseetumaan bira dabraa sigalee baraa fi furguggee gajjaarii dabarsan akkuma Oromoon jettu akkasitti kana hundaa'u kan dabarsuu qabu obsa haa taatu wooma feeteenuu haa taatu anaatu kan dabarsu naatu dabarta inshaallah garuu isaan waan fedaajaanii arras borus isaanii wajjin yaa'ii godhuu hin barbaadu akkasuma haala manaatti hojii yaa'ii godhuu hin barbaadu garuu immoo wanni nan gartee jechuudha dhaamsini nan gartee irraan tana isaaniif qabaddee dhufe yookaan isiniif qabaddee dhufe hordoftoota kiyya jecha namaa fuutee jecha namaatiin deemtee bultii tantee sigalee if duraa hin balleessinii isinillee mee Oromooti dhugaa rabbi waan isinitti dhaammadhu jecha namaa fuutee yaanii namaatiin deemtee bultii ta'e hin balleessin jaati itti himaan isiniin jaa garuu gaa awwanni kana hunda na godhe naafi magee jechuun nama gartee jechuudha walitti dhiyeenya qabnu akkasuma nama an abdaduu namaan akkam jaaladduilleedha hiriyaa kiyya nama haalaan dinqisiifadhuun jaan akka mataa kiyyatti kanarraa mageelleen akkasuma nama jaalatamaa nama kabajamaa osoo ana bira ittiin ta'in uummata Oromoo guutuu biratti nama kabajaa qabudha inni nama kabajaa qabu akkasuma garuu namni kun gaafa gartee sitti siqee haala amala kee baree maalummaa kee si baree eenyummaa kee si baree oromummaa keetii si baree si garee
jechuudha lafee lafee oromummaa san gaafa namni jechuudha wal baree jechuudha wanti jee akka oromoottis akka gartee obboleessattis wajjin jirraan isin inja oromooti jammageedha akkasii inshaallah innilleen rabbiin gartee haa mul'isu waa hundaafuu garuu yaaliin gartee ilmi namaa hanga fedhe yoo yaales homaa fiduu hin danda'u tarabbiin jee malee waa takka hin taatu inshaallah akkasitti ilmi namaa yoo gartee jechuudha abbaluu kana yookaan dhabamsiisuun qaba abbaluu kana yookaan ajjeesuun qaba jee murteeffates sun hundi waan rabbiin murteesse malee abadan inuman taatu jechuudha akkasitti namni kuni sigalee namaaf ilma namaatiif maa gubatta ilma namaatiif jechuudha yoo gammaddee harkata haa taatu dhabaa haa taatu rakkoo fi bal'oo isaa keessatti yoo inni gaddee waliin gadduu qabda yoo inni gammadee waliin gammaduu qabda jechuudha garuu an ammoo akka mataa fayyatti gammachuu isaatis bal'oo isaatis wajjiniin qottadda jeetiin isaa wajjin jechuudha jira akkasuma waan inni gartee jechuudha naaf inni wajjin haasawaa turre waa hedduu dabarsaa turre inni beekanii hordoftoota keenya osoo isiniif himuu hin ta'in akkasitti jechuudha waanni gartee jechuudha innillee akkana biraa qotan jawwaal isaatti illee naa dalaguu dide innillee jechuudha shabaqa irratti illee jechuudha hin baane tanaatu baay'ee takka garuu baay'ee takka na yaachise yaada keessa na galcheen isiniin joromooti yaa inshaallah akkasitti rabbiin ni danda'a inshaallah wallaahi mageellee rabbiin haa mul'isu inshaallah garuu namni tokko namni gartee jiru tokko yoomiyyuu hin dhokatu yoonuma gaa haala jiruuf jireenya kana keessatti waa hedduun nama mudata ilma namaa wanni hin mudanne hin jirtu isinii galee akkasitti waanni isa mudate kana inshaallah walumaanuu kan dhageenyu ta'a walumaanuu kan barru ta'a waan isa mudate inshaallah biyya namaa kana keessatti waa hedduutu jira waa hedduutu jechuudha nama mudata nuti jireenya biyya Haisafuu biyya baqaa kana keessatti baay'ee takka osoo jaalannee osoo hin ta'in dirqamaatu teenyumaafuu dhokachaa baqachaa jiraachaa jirra. Takkarra lama garuu irra deemnee isiniif himuu hin barbaachisu maaliif isinuu ni beektan jeetiin abdii qaban akka mataa keessatti. Akkasuma inni kun garuu akkana biraa gabbeen yoo qabanii wallaahi yoo qaban biyya bakka inni gartee nuti jiru tana keessatti yoo si qaban waan ati qabdus waa hundaa'u jechuudha sirraa fuudhuu mala jawwaalas walleen tarii irraa fuudhanii akkasitti jechuudha qabanii isinii himaame amma biyya nuti keessa jiru kana keessatti yoo si qabanis si qabaniituma jechuudha silaanii fi gartee biyya kana keessaa fuudhanillee si galchanii waan bareedaadha. Isinii galee fuudhaniituma jechuudha bakka daangaatti si darbanii si dhiisan ati si sanuu qophaa'ee hin deemin si gartee namaan mari'atee hin deemin si galee bakka inni dhageessanittis jawwaallinis lafti inni keessatti buusuni lafa gartee jechuudha waa takka hin jirre jechuudha makiinaan achi keessanitti si buusanii yoo achi buusan ol deebiinuu ni jabaata jireenya kana keessatti akkasuma yoo waarkaan qabaatin yoo maallaqa qabaatte makiinaallee kafalattee bakka gartee jechuudha namaattillee siquu dandeessa bakka namaatittillee dhiyaachuu dandeessa. Akkasi silumaa odoonii fi gartee jechuudha bakkuma dhageessanittu silaanii fi gartee kan naa dha'u taate kan naa gartee anilleen kan dhaga'u taate waan hin qabuun irraa kafaleetillee anilleen akka inni asitti deebi'u inshaallah niin godha. Kanumaafuu innilleen yoonii fi gartee wanni kanaa tulilleen isa mudatte inshaallah gaafa inni naadee inni deebi'e jeetiin abdii qaba yoo isin ittiin garuu wallaahi waan isa mudate ilaa irraa hin barre oromootiyyaa du'aaheedhaan jajjabaadhaa akkasuma gaa osoonii fi gartee mataa kiyyaaf gartee an dubbatu qofa osoo hin ta'in oromoon gartee addunyaarra jirtu guutuun akka sagalee taataniif akka gartee isa kana namni isa hin beekne hin jiru namni kuni nama gartee jechuudha sooshaal miidiyaa irrattis beekama oromoo birattis oromoon hedduun beekanii takkara lama oromoo bakka jirtanii sagalee tahaa fi inni kun eessa qote mee osoo ana qofa osoo hin ta'in waliin haa barbaannu isiniin jaa isinii galee
isa kana osoonii fi sagalee taatanii jechuudha eeganaan deengadda gartee jechuudha isa kana nagarra jeesi sagalee taatanii bakka hunda suuraa isaa bakka hunda facaaftanii inni kun har'aan tana bakka jiru namni argee har'aan tana na bira jira jee yookaan nu dubbisuu ni danda'a. Akkasitti namuma gartee isa argee naan ja'ullee wallaahi ni dhabee baay'ee takka tanumaatu jechuudha baay'ee takka miira addaa keessa nagalchee. Waa hedduu jechuudha nyaanni ni gartee dhugaa wallaahi billaahi maaliif osoo mageen beeru takkaa dhugaa yoo dubbanne waan qabnus wajjin nyaannaa waan argannes wajjin nyaannaa takkaa jechuudha isa duuba kaaddee hin beeku akka mataa kiyyaatti akkasitti dhiiroo wanni gartee jechuudha isa kana cal godhe hin rakkisu killee kana hin rakkisu dhiisii irra dabalee hin rakkisu yaada jiru wayii gartee qabatee taa'aa yookaan akkaan teetumaan deebi'a yaada jiru akkasitti bakka baay'ee takka jechuudha wallaahi anillee rakkadhee isallee rabbiin haa mul'isu oromootiyyaa akka sagalee taatanii hin jaa maaliif inni kun osoo ana qofa osoo hin ta'in namni isa kana beeku hedduutu jira isinii galee akkasitti mee warreen isa beektan akkasitti suuraa isaatillee postii gootanii akkana waliin barbaaddan asumaanuudhaan isa kiyyaan isiniin jooru.